Hordoftoota kiyya bakka jirteetti nageenya siraa qabu. Ichaarras viidiyoo biraatti walitti deemnee jirra. Viidiyoo kanatti akka waartaan qabu. Dibdaan sirraa qaba. Viidiyoo kunis viloogii jedha. Viloogii kanaan babbaa isaa isiniif hojjetee kan jira. Waan daawwatanii guddaa kana tumas jechuun barbaada. Arramoo aftaa bulamuu affeeree jira. Stuudiyoo jira. Asfaan dhugura. Finfinnee walakkaatti stuudiyoo dhaabee jira. Dibbichaadhaan kan beektan jechuudha. Bokkuu multiimiidiyaa stuudiyoo guddaa kutaa hedduu keessa qabu as ijaaree no affeeree jira. Saniif guyyaa irraa hojii eegalanii guyyaa irraa ibsiisaa jira. Saniif viloogii kana agarumatti akka daawwattan guddaan sirraa qaba. Namoonni chaanal kanaaf haaraa ta'an yoo jiraatan subscribe gochuun dagatiin amala to'annootti keessi tuqaan si jechuu yaada qabaatan koomentii waliin isaa agarumatti lafaa Tiga orang mana dia main. Hordoftoota kiyyaa garaa aftaan buulamu miidiyaa ibsisuuf deemaa jira. Sadiif namoonni bakka kana jiru diinfaa namoota baay'eetu jira. Stuudiyoo cimaa deemamaa jira akka argitanidha. Akkuma beekamu kun kutaa reseepshiniiti. Studio baay'ee ala studio akkas guddaa seene studio baay'ee bareedaadha. Baay'ee namatti tola. Kutaa manaa jira reception kilaasii baay'ee qaba. Hundasaa keessa deemaa ilaalla. Baay'ee intarviinsaa baay'ee namatti tola. Haalli ijaarsaati baay'ee studio ajaa'ibaadha. Suuraan duraa eebbisaa addunyaa fi Hacaaluu Hundeessaa walirratti kan kaafamedha. Beena kamte ergumaan si argee lubbuun naagamte as kommee lagaa dubbeen caalaa bimbi mudhii koo qabaddu asiqiinaan sirbi as kommee lagaa yedurbee qeellame eessattan si argaa toona beellame as kommee lagaa yedurbee wallakka sakkumaan dhufeetaan ijaan sin argaa. Arnold Goldberg si waggaa sadii kutaa. Waggaa sadii taatee? Namni Goldberg waggaa baay'ee na gargaarti. Baay'ee na fayyadde. Keessumattuu nuti barataa ture. Si salphaatu danda'a malee na fayyadde. Na baay'ee na fayyadde baay'ee na gargaarti. Kana fayyadde ta'uu ulfaatu gurguratu nas jechuu barbaada. Gara fuulduraattis immoo hojii jira. Hojii jiraachuu dhibbaa ta'uu taate manni kun mana keessanii sababii mana guddaa mana ga'u kanatti galleefi ani torban tokko yookaan ji'a keessatti guyyaa 30 itti gargaaramu. Guyyaa keessatti sa'aatii muraasa torban keessatti guyyaa tokko guyyaa lama
ijoolleen akka kee dandeettii qaban mana kireeffachuu hin dandeenye humna dhaban dhufanii akka itti gargaaraman kaffaltii tokko malee. Namni sagantaa mataa keetti qopheeffattee waan uummata keenya walitti ijaaru waa'ee uummata keenya walitti fidu irratti akka mana keetitti dhuftee namni akka itti gargaaramuudhaaf mana guddaa kana kireeffanne kanaaf anytime dhuftanii itti fayyadamuu dandeessu. Siduwaa kan ijoollee warra kaayatti sintanii Oromoo miidiyaan qabu Oromoon akkas jennee kan ammoo isa kana wal gargaaruudhumaaf anas qabaadhee toon taane waan akka nama tokkotti akka dargaggee akka ilma Oromoo tokkotti gochuun lafa jiraatu tokko godhuun qaba waan ta'eef kana godhe. Yeroo hundaa wal ceephoo irraa gara wal bira dhaabachuutti darbe. Wal bira dhaabachuu. Wal irratti wanti buufatu tokko hin jiru. Yoo walitti dhufnee walii wajjin hojjennee wanti guddaan uummata kee inni gama jirus gama inni jirus uummatumaaf miti. Uummata kanaaf waan bu'aa buusuun artii keenya, aadaa keenya, afaan keenya, eenyummaa keenyaaf kana keessa galee kana goonee jirra. Kanaaf akka mana kootiitti ilaalaa kan keessanitti fudhadha. Ijoollee biraas afeeru. Kana fakkaata haftee irra erga ol barrii waggaa 3 deemaa jirra. Keessumatti yeroo gibbii barataa ture baay'ee na gargaaraa ture. Saniif haftee nama baay'ee jaallatudha. Keessaa na balba'ee natti miina waamuusaayyuu waan guddaadha. Waggaa maaliif karaatti affeeramuu baay'ee waan guddaadha. Maaliif hunda waan akkuma argitanii hojiidhaan mul'isanii namootuma keessaan beeku waamee sanii guddaa natti toleera. Hundaa waan tokko. Ilma saati, kun intala saati. Ilma sadii irratti intala seetuu baate dhugaa istuudiyoo baay'ee namatti tola. Meeshaa isaan fayyadaman. Certificate of appreciation na. After no appreciation. Kata studio baay'ee bareedu baay'ee namatti toludha. Bokumaatti miidhaa beekii aadaa istuudhaa jedha. Logoo isaanii tola. Egaa bokumaatti miidhaawwan baay'ee keessatti qabatudha jedhee tajaajila. Keessumas Gingishaan immoo sagantaa isaa tokkodha jechuudha. Walumaa gala miidiyaa kana keessatti wantoota Oromoo fakkaatanii Oromoo calaqqisiisanii fi wantoota uummata Oromiyaa wajjin wal qabatu ta'us keessatti gaggeeffamu jechuudha. Maaliif saba keenya hamma nageenye miidiyaa baay'ee hin qabu beektu. Miidiyaan baay'ee nu barbaachisa. Sanii fi dhugaa miidiyaa kana keessa dhaabachuu isaa keessi bareedee dhaabbata finneessa dhaabachuu isaa baay'ee nama gammachiisa. Keessatti uffata baasee ati qabattu tuna firme zinnaan danda'u waan baay'ee Kamtu teessi? akkasiin godhaa Takka akkan ta'uu namatti. baay'ee saafan kaatee taa'ee bichaa namatti tola baay'ee biyyoon akkasii
gamte as komme lagaa dubbeen caalaa gindi mudhii koo qabadhu asikiinaa sirbi as komme lagaa yedubbee keenya eessattan si argaa toona beekan as komme lagaa yedubbee wallagga sakkumaan dhufee kan ijaarsi argaa. Profesor ya video ini sih kade kana fakkaata akkati warta abdii guddaa sirra qaba. Video kana hagammaa subscribe warra daawwachaa subscribe godhachuu barbaada. Yaada qabaattan kootti barreessaa. Yeroo biraa video biraatiin gurguddee nutti nagaan tura.